Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni saddamaaf jalatti argamtan hundi keessanuu jirra jirtu baga jiraatanii ijoollee Oromoo har'aa amni barumsi keenya har'aadha. Waa'ee shabakaa moobaayilii suudii jechuudha. Firii aappii osoo anna guutee achi na guutiin jenne paaspoortii takka malee qajeelumatti aappii qofa itti banattee sirriitti isinii dalagaa jechuudha. Kana karaa barumsaa darbuun duratti yuutuubii chaanaala qaba. Yuutuubii chaanaalii kiyya maqaa isaa Addamaappii Uumar jettanii lakkoofsa quxurii hamma sadiitti barreessitu jechuudha. Kana jechuudha chaanaaliin kiyyaa reefuun banee haaraya. Sabskiraayib godhaadhaa, laayik godhaadhaa. Na jajjabeessaa obboleewwan asirratti viidiyoo babbareedduu gad isiniif dhiisa inshaallah. Aappii kana argatuuf pilaastoorii kee seentanii jechuun liinkii isaa bakka deskiripshinii san isiniifan ka'a. Haatuun liittee dhibba firii woorkii injektiyoon VPN bakka jiru kana seerchii gootanii argachuu ni dandeessan jechuudha. Mee amma keessa isheenii waliin ilaallaa jechuun sumaan oppiin jee. Bakka walaa kana dhuftanii bakka alaabaa tana. United States bakka jettu alaabaa Ameerikaa tanarra kaa'attu jechuudha. Inni irraanfatina. Amma saawutii yoo bakka jiru kanarra kaawwattu jechuudha. Bakka kaasaa moobaayilii jiru kana dhuftanii. Saawudii bakka alaabaa Saawudii kana kaasaa moobaayil firii bakka jiru kanarra kaa'attu jechuudha. Asirratti waan beekuu qabdan warroonni shabakaa moobaayilii kabirrii 39 keessaa qabdan jechuudha. Imoo yuutuubii waan akkasii hin dalagu jechuudha. Teelegiraama. Garuu kana kaasaa moobaayil firii kanarra yeroo kaa'atan sirriitti dhibbaan dhibbatti isinii dalaga jechuudha. Yeroo intarneetni keessan dhaabbatees isinumaaf dalaga. Garuu anaaf firii dalagaa jira jechuudha. Firii isiniif dalaga. Garuu warri hin qabnes jarrabeetan jira jechuudha. Intarneetaniin isiniif dalaga jechuudha. Amma bakkeen hafe staart godhuu qofaadha jechuudha. Waliin ilaallan dalagamoo hin dalagu. Lakkaa jira jechuudha. Stop jira kun dalagee jechuudha. Amma sirriitti dhibbaan dhibbatti aappiin kun dalagee jira. Meegaa amma yuutuubii hin dalagamoo hin dalagu wajjin ilaallaa jechuudha. Waaw sirriitti dalagee jechuudha argaa jirtanii ijoollee Oromoo hundi keessanuu. Waaw dalagee jechuudha amma kun. Aappii kana buufadhaa itti fayyadamaadha. Amma barumsa biraatiin walitti deebinuutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.